Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaaniin karaa chaanaalii OBN gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Ijoollee qophii sirna gadaa torbeewwan darbee keessatti heeraa fi seera tumaa gadaa odaa roobaatitti raawwatamaa ture wal duraa duubaan isiniif dhiyeessinee turre. Ijoollee odaan roobaa godina Baalee Bahaa aanaa Gindhiiritti akka argamu heeraa fi seerri odaa roobaa jalatti labsamee 1777 kan ta'anii fi labsiilee kana odaaleen shanan Oromiyaa keessa jiran hundumti kan qoodatan ta'uu akkasumas immoo seera tumaa sirna gadaa keessatti odaan roobaa odaa hangafaa akka jedhamu hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin gadaa Oromoo Arsii caayaa odaa roobatti geggeeffamaa ture ilaalla. Hanga xumura qophii kanaatti naamusa gaariidhaan nu hordofaa jedha. Ijoollee gadaan sirna bulchiinsa aadaa mala dimokiraatawaa waggoota 6,000 ol umrii dheeraa qabudha. Gadaan Oromoo Arsii caayaa odaa roobatti waggoota dheeraadhaaf geggeeffamaa ture. Gadaa Oromoota hundaatiif qajeelfamaa fi labsii heera tumaa gadaa raabsaa turte jedhamuudhaan himama. Gadaa Oromoo Arsii akka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko gogeessa gadaa shananii fi kan lammataa sadarkaalee umrii gadaa jechuudhaan qoqqoonnee ilaaluu dandeenya. Gadaa Oromoo Arsiitii fi caayaa odaa roobaa kana ilaalchisuudhaan abbaa gadaa Aliyyii Mahammad Surur waan nutti himan qabanii ijoollee hordofa. Ilmaan teenna xiqqaa guddaan sirna gadaa haa baranii. Sirni gadaa nageenyalleef barbaachisaadha. Misoomalleef barbaachisaadha. Jiruuf jireenya namaallee murteessaadha. Gadaan Oromoo Arsii akkuma gadaawwan kaanii caayaa odaa roobaa jalatti kan argamuu fi dhaddachoota 20 kan geggeeffamudha. Dhaddachoota 20 keessaa 11 godina Baalee fi godina Baalee Bahaatitti kan argaman yoo ta'u 9 ammoo godina Arsiitii fi godina Arsii Lixaa keessatti kan argamanidha. Gogeessi gadaa shanan hiika mataa isaaniitiis qabu. Birmajii, Bultuma, Bahara, Horata, Roobalee. Mee kanarrattis hayyuu gadaa fi abbaa caffee odaa roobaa obbo Umar Muhammad Nur waan nutti himan qabu sirriitti hordofa. Ulfaadhaati. Akkuma abbaa gadaa caffee odaa roobaa jechuun odaan roobaa inni abbaa odaa shananiiti. Walitti dhufeenyi sirna gadaa aadaa duudhaa Oromoo kachirratti murate seera gadaa fugug. Bara gadaan fuggisoo taate. Aadaa geddaa mulqachuuf achitti dhufe aadaa geeddaramte jechuudha. Miiloo isaa tapha dedeeffachuuf achitti walitti dhufe odaan sun fiixee irratti jiraatee seera wiirtuu muree gadaa badde jaarraa 9ffaa keessa eegalamte jaarraa 16ffaa keessa ka odaa shananiif deebite jechuudha. Gadaa abbaa ilmaanii hagam gadaa muuxurii achi keessatti kan namni dhume gadaan ilmaan kurriyyaa achi keessatti taate bara gadaa haga gadaa barootti deeme jechuudha. Oromoon dhama'ee waan fi qadeeffate gara tokkotti murate addaan gale. Seera odaa roobatii cittee muradhu murtiin galadhu gooroo teetitti jedhee addaan gale. Ka Arsii qooduma sanirraa damee isaa hambifatee seera aadaa duudhaa arsooma Arsii lamaanii jedhee lafa kaayate. Sikkoo fi mandoo. Sikkoo hangafoomsee mandoo quxisoomsee ayyaantuu fi qumbitti addaan baasee qooda fi fudhate. Muraa murtii isaa guutuu qaba. Heeran caqasee seeran murate. Akkana jiru. Gadaan Oromoo Arsii Birmajii jedhama. Bultuma jedhama. Horata jedhama. Bahara jedhama. Roobalee jedhama. As keessatti gadaa dhalatuu fi gadaa dhalchuu jira. Birmajiin dhalchaa gadaaleen kun hin dhalata jechuudha. Birmajii jechuun bara mijuuti.
ka gadaan seere ka gadaan heera caqase ka gadaan seera qore murate gadaa abbaa lolaa ture gadaa ilmaanii ture achirraa gale birmajii jechuun bara mijaa'innaati innu bara birmadummaa isaa gadi dhaabate. Bultumti bultuma isiin bultuma gadaa soorte jechuu birmajiin eega gadi dhaabate waan gulanteeffate bultumti isarratti buula beenyaa isaa ka argate jechuu sirna ga'eesaa. Haga tokko bultii ala bulellee ka jedhamuun jira inni bultuma malee bultuma horanni kan inni taa'ee horaa hormaata isaa laallatee waayoo isaa laallate ka kaayotti waayoon qajeelteef ka horate gadaa abbaa filmi irratti walitti dhufe sirraa baadoorii ka abbaa filmi walitti dhufe duloo budduuqsaa bokkuu burraaqsaa walii kennu isiin horata ka hormaanni namaa isaa irratti qajeelee gadaa qondaalati isiin jechuudha. Baharratti jechuu baharratti saglii isiin ka jaarsi waggaa 70 ka gurbaa waggaa 16 kuusan itti dhufe baharratti namni sun amma eega waggaa 70 ga'e gadaa keessaa bahu jaarsatti achi deemu jira. Baharratti walitti dhufe gurbaa fi achuma walitti dhufe gaammeen ol taree inni gadi taree jaarsataa jechuu gadaa keessaa bahuuf baharratti. Roobaleen amma roobaa nagayaa ta mucaa ta mucayyoo ta gudee ta guduruu ta jaarsa laphee gororaa ta jaarsa irkooti tuulaa bokkuuti ijoolle tuulaa coqorsaati ijoolle roobaleen sirnaa angafa seeran quxisoomte malee wanni marri achi isinii jirti tokko lamaan isinii maalmaan koo dhageeffadha. Roobalee jechuun roobaa nagaya jaarsa cubbuu hin qabne ilmaan cubbuu hin beeyin. Akka sirna siyaasa gadaa Arsii Koomandootti ijoollee waggaa 8 gadii gurbaan guduruu jedhama. Mormi isaa dooqa. Mucayyoon gudee jedhamti. Tuutteen isii ilillaan. Jaarsa cubbuu hin qabne ka jenne ka baharratti gadi tare san waliin jiraatti. Achitti waan uuman qabdu. Uumamaan waan argate jaarsi ulee daannisaa sun isinitti hima. Achi keessa jirti waan keessanii dhageeffadha. Egaa ijoollee Oromoon sirna gadaa sirna dimokiraatawaa ammayyaatiin wal fakkaatu waggootii 6,000 oliif ittiin gargaaramaa ittiin wal bulchaa ture. Erga jaarraa 11tii kaasee gadaan Oromoo cinna hedduu geggeessuudhaan jaarraa 16ffaatitti ammoo cinna gadaa kana itichanii tokkummaan Oromootis madda walaabuutitti labsamee haaromsi gadaatis madda walaabuutti ta'ee odaa roobatti ammoo seeronni dhaddachaa guutamanii odaalee 5niif ammoo raabsamanii. Achiis ka'ee odaaleen 5 odaa heera murtii Oromoo jedhamuudhaan beekaman kan akka odaa roobaa, odaa nabee, odaa bisil, odaa bulluqii fi odaan bultum fakkeenya beekamoodha. Odaaleen hafanis odaawwan 5 kanarraa deebi'anii heerota fudhachuudhaan akka gooroo fi boorootitti itti tumachaa labsachaa turan ardaalee jilaatii hanga odaalee kibba Oromiyaa Booranaa kaasee hanga kaaba Oromiyaa Walloo fi Raayyaa Aseeboot baha Oromiyaa Harargee kaasee hanga dhiha Oromiyaa Wallaggaatitti ardaaleen jilaa Oromoo kan duudhaa sirna gadaa qaban hedduun isaanii babal'ataa dhufani. Jaarraa 16ffaa as kophaatti babal'achaa haa deemu malee sandura garuu wiirtuu tokkorraa seerri gadaa heeraa fi duudhaan uummata Oromoo waraabbamaa akka ture seenaan ni hima. Qophii sirna gadaa torbee kanaa kanumaan xumurra. Torban kutaa 2ffaa mata duree sirna gadaa Oromoo Arsii kana isiniif dhiyeessina. Hammasitti qophiilee OBN gaammee hafan daawwadhaa jechaa nagaatti jenna.